Anin kan dhaladhee guddadhee magaalaa godina Baalee magaalaa Goobbaatti. Magaalaa Goobba kanatti kutaa haga 8 asumatti baradhee sadarkaa tokkoffaa Harwaasinjaa jedhamu mana barnoota mootummaadha. Mana barnootaa sanittis baradhee kutaa 8tti ministirii qabxii olaanaa akka godina Baaleettis fiduu danda'ee jira. Averejii 96.9 fiduu danda'e ministirii irratti. Akkasitti qabxiin bareedaa fiduu danda'e yeroo sanis qabxii boonsaadha. Achi booda immoo qormaata bultii addaa kana qoramneeti. Yeroo nu bara 2013 kutaa 8ffaa geessinu manneen barnoota bultii addaas 7 banamanii biiroon barnoota Oromiyaa jechuudha. Achi dura mana barnoota bultii addaa Waamaa'oo waldaa misooma Oromiyaa qofatu ture. Garuu bara sanii carraan nu baname. Dorgomnee seennee mana barnootaa sanii jooyin gochuu dandeenyeerra jechuudha. Qabxii gurguddaadha fiddee ati barataa qacaleedha. Eessa ga'uu feeta kana booda? Kana boodaan fiildiin ani gara fuulduraatti barachuu barbaadu sooftiweer injiinaringiidha. Maaliif addunyaan amma keessa jirrus addunyaa saayinsii fi teekinooloojiidhaanii anis biyya kiyyas maatii kiyyas hawaasa kiyyas karaa saayinsii fi teekinooloojii kanaan sadarkaa tokko ol ceesisuu kana kaayyoo waan qabuu fi sooftiweer injiinaringii kana filadhee gara fuulduraas waan guddaa akka itti hojjedhu abdiin qaba. Ayyee baga milkooftee mee waa'ee maatii kennuu kaasi? Waa'ee maatii kiyyaa yoon kaase bankiyyaa abbaa Alangaa turanii bara 5 dura hojii dhiisanii soorama ba'anii. Abbaan kiyyas nama baratee ture, haati kiyyaa nama baratee, obboleessi kiyyas akkasuma barataa cimaadha. Qabxii olaanaa nama akka godinaa fi akka naannoottis fidaa ture. Inni Abdulnaasir Bashir jedhama. Meedikaal dooktarii barataa jira amma magaalaa Finfinneetti Tukur Ambassaatti jechuudha. Na deeggaraa ture daa'imummaa kiyyarraa na qaraa ture jechuudha. Inni yeroo hunda bakka dubbisa irratti akka cimu daa'imummaa kiyyatti gara barnootaa kana qaree tokkoffaan obboleessa kiyyaa isaan galateeffachuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo abbaa kiyyas haati kiyyas obboleettiin kiyyas baay'ee na deeggaraa turanii barnoota irratti yaa'u isaaniin galateeffachuu barbaada. Baga milkooftee lafa abjuu kee gahiiti itti milkaa'i. Amiin.